Namni hin ba'a malee akkatti galu hin beeku. Kan nama milkeessu Waaqayyodha garuu. Ba'uusaa malee namni akkatti galu wanta isa quunnamu hin beeku jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti rakkinoota garaagaraatiin baay'ee miidhamaa jiru. Baay'ee tokko dubbachuun namatti ulfaataa jechuudha. Egaa namni kamuu nan jijjiirama jedhee biyyaa ba'a. Kan milkaa'us muraasni jiru, kan rakkina garaagaraatiin saaxilamanis muraasni jiru jechuudha. Kan hundumaa Waaqayyoo nama haa gargaaru. Baay'ee ulfaataa jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen keenya haala garaagaraatiin biyya ormaa keessatti rakkachaa jiru. Baay'ee tokko namatti ulfaata dhugaa dubbachuuf. Egaa nagaa hin daganne obboloota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii ani nagaa kooti. Isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Ani obboleettiin keessan Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa mucoon suuraa irratti argitan kun jechuudha. Akkuma nama kamii jireenya koo yookaan jireenya maatii koon jijjiira jetteetu biyya ormaa deemte jechuudha. Yeroo jalqabaatiif biyya Kuweet deemte jechuudha isheen jechuudha. Madaami ishee fudhatte yookaan namni ishee fudhate kuni biyya Kuweetittidha jechuudha kan ishee fudhate. Kan isheen deemte biyya Kuweeti. Garuu madaami ishee immoo yookaan araboonni isheen bukkee teessu immoo fuudhanii deemaniitu biyya sanaa jechuudha. Biyya Suudii geessanii jechuudha. Geessanii ka'anii ofii isaanii galanii mucaa achumatti gatanii galanii jechuudha. Mucaan kun dhukkubsattuudha. Eenyummaa ishiiyyuu himachuu nama hin dandeenye jedhamaa jira. Yookaan dhukkuba ishii ilaalanii gatanii haa ta'u hin beeku. Garuu isaan biyya sanatti deemanii achitti gatanii ofii isaanii galanii mucaa achitti gatanii galanii baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Mucaan kun fayyaa biyya ishiitii baatee biyya ormaa keessatti dhukkubsattee jechuudha. Haa ta'u malee mucaa kana achitti ishee gatanii galanii maatii ishii waan hin beekneef isheen himachuu waan hin dandeenyeef hin baasiin tikkeetti kutee hin gashaa jedhameera mucaa kana. Garuu maatii ishii akka itti barbaadan akka arganii fudhatanii jedhamaa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Fayyaa manaa baateetu yeroo dhukkubsattee akkasitti biyya ormaatti gatamtu baay'ee tokko namatti ulfaata dhugaa dubbachuuf. Ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti yookaan tokko lubbuu isaanii darba. Tokko tokko damoosa dhoowwatama. Tokko tokko immoo kunoo akkatti sammuu isaanii tuqanii maraachanii of wallaalchisu jechuudha. Nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Namni kamiyyuu jireenya ofii jijjiirrachuuf manaa ba'a. Garuu waa baay'eetu nama quunnamaa jechuudha. Inni kaan milkaa'eetu hojjetatee gala. Inni kaan immoo kun akkatti dhukkubaan saaxilamaa jechuudha. Kanaaf maatiin mucaa kanaa arganii akka fudhataniif namoonni ishee beektan akka deeggartan siniin jedha. Ani kun dhaamsa obbolummaati. Kanaafuu ishee gargaara. Maatii isheetti akka nagaan galtu Waaqayyo immoo dhukkuba kana isheerraa kaasee immoo sammuu isheetti akka ishee deebisu Waaqayyoon kadhadhaafi. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Shamarran keenya biyya ormaa keessatti haalota garaagaraatiin miidhamu jechuudha. Kanaaf obboloota koo inni nagaan sin baase nagaan maatiif biyya keessanitti nagaan sin haa galchuun jedha. Nagaan naaf tura.